Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota faamilii Oroottuu beelkaama shama harka fuunee alaaf biyya keessa hundi keessanuu xiqqaa guddaa osoo hin jenne nageenyi kiyya isin haa qaqqabu hunda keessanuu isiniin jedha. Hordoftoota yerroonni hanga ammaa maatiin haa taasisan jajjabeessaa turtan galatoomaa galanni keessan dachaa haa ta'u isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoo har'a isinii qabadhee dhufe akkamitti guruppii imoo ta'e yookaan ta'e kagaree quraanaan qaraanu tokko yookaan guruppii goddanyaa ta'e hiriyoo ta'e walitti hidhame tokko akkamitti osoo takka takkaan dileet gochuu osoo hin deemne yookaan moobaayilii kee ta'e canaannaqee jennee osoo hin cinqabne gisema tokkotti yaani dileet isaa gochuu akka dandeenyu isinitti argisiisa. Nafaana tura hanga dhumaa viidiyoo kee like share subscribe gochuun warri haaraa taatan warri dura na jajjabeessaa turtan galatoomaa galanni keessan dachaa haa ta'u naaf jiraadha ammallee harka fayyaa argadha. Kabajamaa isiniin jedha namni nama kabaja ofumaa fi isiniin jedha hordoftoota kiyya ammallee like share gochuun dagatina isiniin jedha. Egaa gama viidiyoo itti dabarraa jalqabarraa hanga xumuraa nafaana tura isiniin jedha hordoftoota kiyya. Imoo keenya keessa seenna. Awwaala imoo keessan keessa seentanii imoo keenya keessa seenna. Ani kun gareedha. Imoo gareeti. Amma akkuma asirratti argitan kana isin mul'ata jedhanii yaada hordoftoota kiyya. Kun hunduu garee keessa jiru jechuudha. Akkuma isin mul'atu kana jalqabarraa hanga dhumaa nafaana tura. Kana akkuma isin mul'atu kana wanta akkanatti baay'atu kana keessa jira. Akkuma asirratti argitan kana amma iddoon kun isin mul'ata jedhanii yaada. Madda bilbilaa iskooliin bilbiluu viidiyoon bilbiluu isii cinaa kana jechuudha. Bakka bilbiluu tana bakka viidiyootti aantee jirtu tuqaa sadiin tana tuyna. Tuqaa sadiin tana tuyne hunda isaatu viidiyoo audio suuraa barreeffama hunda isaatu bakka tokkotti dileet gochuuf bakka kana tuyna. Keessi ol harkifna. Akkuma asirratti argitan kana dileet chat history jedhu kana isa kana tuyne dileet goonaa jechuudha. Nafaana tura obsaan jalqabarraa hanga xumuraa yoo obsaan nafaana turtan haaluma salphaan bakka feetanitti guruppii keessa seentanii barattanii haaluma salphaan bakka feetanitti guruppii seentanii sodaa tokko malee waayilii kee guutee na rakkisaa ani guruppii barbaadu jettanii laayivii keessa qabachuu osoo hin taane guruppii quraanaa barataa adda guyyaatiin wanta moobaayilii keessan keessa guute san akka moobaayilii keessan hin rakkifne haaluma salphaan dileet gootanii jechuudha. Isa kana dileet godhaan amma reefii waan keessa jiru isin agarsiisee jira. Kanuma akkuma asirratti argitan kana kiliin dileet kiliin akkuma asirratti argitan kana bakka dileet jettu kana fudhatanii kunoo garee keessatti argitan san amma garee guutuu san keessa argitan san dileet keessaa godheetiniin jira jechuudha. Egaa guruppiin qullaa ta'eetiniin jira. Haala kanaan
itti fayyadamtanii isiniin jedha. Imoo guruppii keessa seentanii haala kanaan itti fayyadamtanii yaada tokko malee cinqii tokko malee waayee kiyyan jalaa guutee na rakkisee jettanii laayivii keessa qabachuu osoo hin taane quraana keessan akka barbaadanii qaraatanii garee san irratti waan dubbachuu yaada keessan barbaadan dubbattaniitini itti fayyadamuu dandeettanii haala kanaan irraa fayyadama isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya kanaaf isinii qabadhee dhufe kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nafaana turaa. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Harki keessan fayyaa argatu. Galatoomaa kabajamaa warroonni hanga ammaa maatiin haasatanii jajjabeessaa turtan. Warri haarawan illee gara YouTube channel kiyyaa dabalamtanii akka maatii tanaa taatanii laayik, sheer gootan affeerraa kiyya. Walaa guddisnu walaa jajjabeessinu isiniin jedha. Laayik, sheer, sabskiraayib godhaa hundi keessanuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani viidiyoo wanta beekurraa isiniif hojjechuuf qophiidha. Laayikii haamileen na jajjabeessaa. Yoo isin haamileen na jajjabeessitan yoomuu isiniif hojjechuuf waan beekurraa qophiidha. Namni waan beekuu wal barsiisuun barbaachisaadha. Isinillee akkuma san laayikii sheerii gochuu wanta dhugaa ta'e wanta moobaayilii namaatiif nama fayyadu ilmi namaa akkanuma moobaayilii bichirratti yeroo gubuu osoo hin taane ilmi rabbillee baratee diinii rabbii baratee dalagaa ofillee dalagataa sammuun isaa boqonnaa gammachuu argataa jechuudha. Namni duniyaa bichaaf yeroo ofii gubu moobaayilii bichaaf yeroo ofii gubu rabbiin fayyaa irra nuu kenne tana irraa nu gaafata. Ni'ima rabbiin tola nutti oolummoo nullee salaannee qaraanee zikrii goonee rabbii keenya galata galfanne waan beenu hunda dalaguudha. Ilmi rabbii barachuudha. Zikrii jechuudha. Rabbii keenya galatoonfachuudha. Maaliif rabbiin bakka teennee dalaganutti nuu laaffisee ilmi rabbii baradha. Guruppiin moobaayilii kiyyaa azaana godha jettanii rakkachuu osoo hin taane haala salphaan dileet irraa godhattanii akka barbaadanitti barachuu dandeettan isiniin jedha. Kanarra viidiyoo isinitti hin dheeressu. Gorsaa fi viidiyoo illee keessaan hambisu. Maaliif homa beekan irraa nama gorsuun xiqqoollee taatu nama fayyadaa jechuudha. Kanaafuu hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Hordoftoota kiyyaa nagaatti baay'ee nagaan naa turaa.